هم نكاح نص يقول ما تيجي جبا برلا كوسماتي جاتين كمان ما من رب البلو يا بلبل درارة رب البلو درارتو يا بلبل والله ما درارتو لدي سابا جرتا ورا بيجرون نقولي ما أقول من قبل دوره تاتي ماني سمبين أمتي يتي أمتي فارن نقولي أوكي وبرز كده رب البلو بلا سكيكا كان جافا باسبور سي باشا سن رب البلو كان أنا بس سن رب البلو من كبابا بالبلو والله إذا عبدي ما كنت تقرأني دي. أيه كوي أو رب البلو أيه ها بالبلو بلبل كا إيش من كمان بقى. الرابع فاتي أبو بلخ جبر شارجي فتح بالبيت شغالين بكيف. أيه دي سان بالبلو دي سان بالبلو أفوفا كان نيتا أنيمو ولا دوماش ولا كبانيو كواجبين. أيوه ولا كبانيو أنت دولة ما أنت كم نكواني كاسو دي دولة والله ننجر قلت سويسي كم دولة ولا موتي كواتي كسر عبدي صار قدي إلا أنا ما بايع بيك كيسان اللي هو أنا بكين صار قدي دي شوكي شلما إنه قفل واي سانجر بربتة ولا تاتن بيك بار أنا أبغى هو إيه بيك هو أنا ما كيسان أرجعني ربي نما جيدا كتير سنين نقل شيء نابدة فماني أبدي سيروا واي مجاز كافة تانجر تبديل لنا سوا أوه بداية لا يبان جاتون إني فاكر nama si dhiira ta'ee shamara ta'ee nama si hubatu argachuun kennaa guddaa addunyaa kanaati. Nama akka tokko kasi hubatu jechuun ina nama meemaa jedhee si ibsa. Bakka nama sirriitti si beeku amalaa fi haalaaf jecha wanta hunda akka si beeku yoo ta'e yoo argatte okay no garuu ati laal amma waa wayii nama tokko jaalachuu mirga qabda jaaladhu rakkoo miti. Si galee hisaabatti jaaladhu. Herreega dha jaaladhu. Herreega yeroo namni yeroo ammaa hojii deemuu qaba. Herreega ammaa hojii dhaattu hojii deemuu qaba si galee. Malee isa jaaladhee akkas ta'a hin afaan dandan hin ta'u yoo jaalattillee garamatti jaaladhu osoo hin dubbatini. Qaqqabi. Si galee. Filannoo biraa yoo hin qabne ka ta'uu kee ta'uu beekee dhiirri tokko hin dabbara. Tira maal laalu di suura Amma isaa. shamarra takka yoo dhiira biraa irraa filannoo wayii qabaachuun beekni yoo arge hin jibbaayu si jammar. Si galee akka itti fudhatin. Amjaas koo. Oke. Isin jecha kiyya qubaan qabdu dhageettu waan. Lubbu taasa qabna bareesan. maal jettee abdii Dhiisi bukkaa dhiisi. Ola gara rakkoo hin qabu. wala gara dakar ma duubaa hin jiru Duraa illee dhufa ola gara maal rakkoo qaba. maali haara sana hin jiru Ama mucaa yoo jaalatte jaaladhuuti bakka akkatti hin cinqin dhiisi. an nama tokko nama qaamaan beeku nama eenyummaa isaa eenyummaa keenya beeku malee maayikoo sagan bishaniif dhiirsa biraatti gurra qaba Inni gaafa si gaafa taatee ajjoolii gaafa. Bakka sun kan si gammachiisi alhamdulillah jedhanii tattaafu rabbitti garadhuuti bakka onnaan ta'in akkatti. Inni hin sun beeku. banii hiriyaa namaa hubattu qabaachuun bareedaadha jechuun gaaffii fidee biidha anaatu namni akka fatiyaa Amma ani nama kaati qaayitu kanarra fatiyaadhaan walii galtanii jechuu kiyya barbaade maali beektaa? Si galee isin lamaa walii taatan mumkin namni tokko hojii jiraatu walii ta'e osoo hin taane hanqina walii wallaayummaa dhagahiika.
Abbootii waan jiru kan waan biraa kaafin. namni yeroo hojii jiraatu hiriyaa jechuun hanqina walii fi jabina waliillee akkuma tokkotti fudhataa hojii jiraata si galee amma fakkeenyaaf atama nama hundumaa irratti mumkin walii galuu dandeessu uffatee walii galteerta si galee ragaa hojii osoo atillee himuu baattee arguu jirra kanaafiyyuu isin lamaa wal jabeeffadhaa rakkina keessan Raamin. kana waqtaa Yoo barsiisa. nama fageenya rakkatti hin faarsitu waattu waa ta'e. Isiin akka jaalalli Dubaay hin qabdu. Hin qabdu. No. Bar wajji nyaannee wajji dhugnee bira tarree waan biraatu hojii goone itti bar. Barama gaafin itti guddatee nan akkasitti. Gaafin akkam. Yaani mucaaree bisi hin beektu namna jennaan qabu. Fakkaatu wallahu alam. Ani argee jira kan guyyaa wajjin bakka an jiraan waa baay'ee dinaa isaanii viidiyoo garaagaraa viidiyoo jaalalaa argamu. Jechuun akka waan waa wahii annaa ta'etti maa dubbattire akka nama waa hunda argeetti. Namni bare chaalenjii bicha hojii gabaatee fi kam akkanatti jaalala nama qabsiisuu jira isaa. Jaalala qabsiisee. Baay'ee abuutte jaalala dhugaatii. Raatti sogodatti keessa onnetu. Waa'ee isaa yaaddu dalagaa nu jibbisiisa. Daawwitii isaatu aanaf jalqabaatti. Of biraa sidaamna lubbuun na cingamti. Cara maxxanfatu qabdi. Boorticha isaan dibatti. Waan sobatee maal dura Awurooppaa jedhatta. Achi booda yaadata nama fiddan. Achi booda maali jetta waa meeqa waxxabbata. Jaarsi namaa wal. Walaa dhuguma bar. Nabi tamiti oduu jaarsa namaatiif oduu sharraanaa future. Ammallee fatisha masii wayyaa yaari. Na wayyaa du'ee ina anaa machiitii keessa hundaan beeka sigalee. Hundaayyuu ni beeka waan ta'eef iyyuu amma sin amma hawaasa hojjan malee na sobuun dandeettan waan ta'eef iyyuu isin lachuu wal jaalattanii walillee galtan jirtanii bakka iswarratti dhiisitti dubbii ammati hina wannaa gootee akkan goon dhiisi bakka hin gayan. Dhiisi. Abdii fatishaan eessa jira sin jedha. Family wata sidee bisan fatishaan bulee qoshaan isoo jiru ture Dubaay. Machiitii barbaadu. Ijjitii wayiitu anaaf isa jidduun jiru obbolummaadha. Dhaga'i amma dhoositanii booda immoo nama yookaan biraan gochuu keessan garuu yaadamu sirriidha garuu wata atama jirtu kun sirrii miti. Ilaali koi fatisharraa abdii maali. Namni fatii Dubaay waame siimi abbo siimo siimiti. Kan inni as dhufe sanuu ijaanii nagar. Nagarree. Mee asiira sannaa kenna. Mushurraan gogo. Nagarree. La ilaha. Ma. Dumaa shimaa sobte. Rabbi ummati yenna galchine nagar. Okay. Agara sindadeen. Makiyaa shak. Dhiiri nama bareeddi dhiira kam caasanii bareeddi. Jaakamiin. Jaafi jaaka. Kam. Rasta. Uma rastam ta'e rastam. Ni waan tuqaa turan nuti abdii nuti. Sarira jirra. Bade micaasan barri yoo deemullee hin tolu jedhee. Eessaa agartee? Maa viidiyoo argina. Akkam. Namni aayii dabalataa barra wannaa ta'a. Dubaayitti ustaaza kana beektanii? Kam. Ustaasa jedhee yoo nu arge uggata. Wala kabajatu maashee. Saafii